Ashama harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota walabummaa Niwus Niitoorkii kun sagantaa marii torbanitti isiniif dhiyeessinuudha. Egaan sagantaa marii keenya har'aatiin keessummaa nama tokko nama isin kanaan dura beektanu Ittafaa Oroo waliinan jira. Egaa sagantaan keenya xumuramutti nu waliin turuudhaan viidiyoo kana sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan akka geessan haala qabatamaa Oromoof Oromiyaa irratti wantoota bal'aa kaafnee waliin mari'achuuf adeemna. Egaan Ittafaa waamicha kiyyaa waattee dhimma Oromoof Oromiyaa irratti yaada gabaabaa ergaa dawaa uummata Oromootiif ni ta'a jettee yaaddu nuuf kennuuf dhiyaachuu keetiif maqaa daawwattoota walabummaa Niwus Niitoorkiin galatoomi siin jechuun barbaada. Baga nagaan dhufte. Galatoomi Atillee Mustafaa akkasumas miidiyaan walabummaa Niwus Niitoork ulfaadhuun jedha. Ayyee egaa galatoomi egaan daawwattoota walabummaa Niwus Niitoorkii kanaan dura keessummaa garaagaraa qabannee yaadota adda addaa isiniif qoodaa turuun keenyaan ni yaadatama. Akkasumas oduuwwan garaagaraa illee isiniif dhiyeessuun haala qabatamaa Oromoof Oromiyaan irra jirtu isiniif dhiyeessuu irratti argamna. Miidiyaan kunis gara fuulduraatti miidiyaa guddatee sagalee uummata Oromoo akka ta'u abdii guutuudhaan irratti hojjechuutti argamna. Kanaaf yaadaan ogummaa qabdaniin yaada wanna fooyyessuu qabnu nu bira akka dhaabbattan isiniin jecha. Egaan mee Ittafaa kallattiidhumaan gara dhimma marii keenyaatti seennaa. Saatiin qabnu baay'ee gabaabaa waan ta'eedhaafi ka'umsaa fi akka nuu tolutti haalli yeroo ammaa biyyattiin Itoophiyaa jedhamtu sun keessa jirtu keessumaa hawaasi Oromoof Oromiyaa keessa jiru haala baay'ee hamaa fi sodaachisaa keessa jira. Egaan gidduu kana yookaan immoo guyyaadhuma kaleessaa jechuudha biyyattii sana keessatti maatii qabsaa'otaa addatti immoo maatii hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffatanii dhiibbaa adda addaa gochuun mana walitti qabanii illee qabeenya waliin gubanii tarkaanfii garaa isaanii isaan ga'a jedhanii amanan fudhachuu irratti argamu. Egaan kanumaan wal qabatee mee kaayyoon bilxiginnaan kun yookiin immoo mootummaan Koloneel Abiy Ahmediin durfamu kun mootummaan seenaa alaa mootummaan shiftaa biyya sana bulchaa jiru kun kaayyoon inni qabsaa'ota Oromoo irratti yookiin immoo maatii qabsaa'ota Oromoo irratti xiyyeeffate ilmaan Oromoo ajjeesee bosonatti gataa bineensaan nyaachisaa ibiddaan gubaa maniidhaa keessatti rakkisaa biyyaa ari'aa maqaa balleessaa jechaa jiru kun maalii fi akeeka maalii qaba waan jedhu irratti mee bal'isiitii yaada kan kee asirraa haa eegallu. Tole hedduu galatoomi. Egaa atuu kaaftee haalumti biyya sanaayyuu amma akkamitti jira isuma jedhu irraatii yookaan waa hedduun isaa waan dhokataa miti. Waan uummanni biyya sana keessa jirus haa ta'u uummanni ala jiru waa hedduu isaa waan argaa jirudha. Ajjechaa biyya sana keessatti deemaa jiru, diiggitii biyya sana keessatti deemaa jiru, buqqeensa biyya sana keessatti deemaa jiru. Olaantummaa murna tokkootiin shororkeessummaa biyya sana keessatti hojjetamaa jiru ifadha. Wanti dhokatee namni yeroo ammaa kanallee waa hedduu walitti himu jira jedhee hin yaadu. Garuu mootummaan kuni irraa sirnuma sakaleessaa irraa waan fudhatee dhufe qaba. Irra caalaansaa kanuma sirna Minilik kaleessaa sana har'a kan hojiitti jiru. Garii isaa immoo isuma waggaa 27 keessuma turan sana isuma sana hojii sana itti fufanii wanta waggaa 27 darban kana keessatti hin raawwatamne keessaa har'a kan raawwachaa jiru keessaatii tokko maatii qabsaa'otaa dararuudha. Bara Mallas fa'aa bulchaa turan keessatti maatiin hooggantootaa hundumtinuu biyyuma keessa turan. Kunoo maatii Jaal Daawud fa'aa fudhannuu maatii hooggantoota jaarmiyaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoos paartiilee siyaasaa biyyaatii alatti bahanii warra turan hundi kuni ijoolleen isaanii, maatiin isaanii, qabeenyi isaanii
biyyuma keessa ture. Mootummaan isin maatii qabsaa'otaa warra nuun lolaa jiruuti, warra sirna keenya balaaleffatu, warra nuun nu diiguudhaatiif nurratti qabsaa'aa jiru waan ta'eef biyya kana keessa jiraachuu hin qabdanii jedhee duula irratti hin gaggeessine. Maatii namaa akkaataa kanaatiin hin dararre, hin hiine, mana irratti hin diigne, qabeenya isaanii hin guggubne, mana hidhaatti jaarsaaf jaartii hin guurre. Kuni haqa lafa jiru jechuudha. Gaafa kana jettu amma ijoolleen warra garaatiif mootummaa kanaaf bitamanii sirna nafxanyaa kanaaf warri bulaa jiranii akka ati sirna TPLF deeggartu tokkotti fudhatu jechuudha. Garuu dhugaan achi keessa ture maalii waan amma Abiyyi gochaa jiru kana Mallas faan goone. Nagauma isaaniitti jiraachaa turani maatiin qabsaa'ota. Namnuu kan shakkamuu isaatiin, kan ragaan irratti argame ragaa isaatiin, kaan immoo akkasumatti oromummaa isaatiinis kan dararamaa ture kumaatamatu jira. Addatti garuu ati maatii hoggana jaarmiyaa siyaasaa kanaati, maatii miseensa waraana isa kanaati, dhibbootaan kan lakkaa'amantu waggoota 30 darban kana keessa miseensa waraanni bilisummaa Oromoo ture. Maatiin isaanii biyyuma keessa turan. Maatiin waraana kanaa kan dararame akkaataa kanaatiin manni irratti gubatee qabeenyi isaanii diigame, manni isaanii akkasitti sakatta'ame, jaarsaaf jaartiin kun akkuma har'a kaleessa maatii jaalmarroo irratti gaggeeffamaa jiru kan isaa qofaa irratti otoo hin taane kanaan duras kanuma amma wal fakkaatu maatii miseensota waraana bilisummaa Oromoo, hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo maatii isaanii irratti bifuma amma kan maatii jaalmarroo irra ga'e kanatu gaggeeffamaa ture, gaggeeffamaa jira jechuudha. Inni kun haaraa miti. Erga waggaa lamaan kanaa asii jechuudha. Kuni tarsiimoo siyaasa nafxanyaan akka haaraatti waggaa lamaan kana keessa baafattee itti hojjechaa jirtudha jechuudha. Kuni waggaa lamaan kana dura hin turre waggaa 27 sirna TPLF bulchaa ture sana keessatti adeemsi siyaasa akkasitti maatii qabsaa'ota dararuu kuni hin turre. Inni kuni waan nafxanyaan sagantaa baafattee ittiin as dhuftedha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Ilmi sabboonaa yoo ta'e maatiin sabboonaadha. Obboleessi sabboonaadha. Firri sabboonaatu keessa jira jechuudha. Kanaaf nafxanyaan maalirratti karoorfattee sabboontonni biyya sana keessaa jaarsaaf jaartiirraa haga daa'imaatti utuu hin hafin Oromoo kan ta'e hundi dhabamuu qabaa kan jedhu akka sagantaatti lafa keewwataniiru jechuudha. Kana Oromoon jala muree beekuu danda'u qabaa jechuudha. Isa kana immoo Abiyyi fuudheeti hojiitti hiikee eenyutu maatii qabsaati. Maatiin miseensota waraana bilisummaa Oromoo hunda liistii isaanii baafataniiti tokko tokkootiin akkasitti maatii isaanii mana irratti diigaa qabeenya isaanii akkasittiin irratti guggubaa jiru jechuudha. Egaa isa kanaan hagam deemuu, hagam itti milkaa'uu isa jedhuufi waanuma sichi adeemsa keessa ilaalluudha jechuudha. Irratti itti dabalee waan inni jechuudha barbaadu Oromoon ammallee waan akkaataa itti nafxanyaan itti deemu kanarratti itti dammaquu danda'uudha qaba. Dargaggeessi keenya hedduun har'a manuma hidhaatti guuramaa jira. Barateera, hojiin qabu, hojii barbaadellee argachuu hin danda'u. Garuu bakkuma argametti hadanfame immoo mana hidhaatti guuramaa jira. Gariin hedduun isaa bakka buuteensaa kan dhabametu iyyuu hedduutu jira. Inni kan dararamee caccabsanii homa godhanii karaafaatti gatanii du'eera jedhanii bira darban faatu namni argeedhaa fuudhee gara mana yaalaafaatti kan geessaa jiru hedduudha jechuudha. So dargaggeessi keenyillee akkasumatti bakkee keessatti callisee mana hidhaatti guuramuu hin qabu. Filannoo hedduudha qaba. Filannoo hedduu qaba. Humna qaba. Lafa barbaade deemuu danda'a. Gaara ba'uu danda'a. Dachaa keessa deemuu danda'a. Bona keessa ganna keessatti humna isaa kanaatiin waa hedduu gochuu danda'a. Magaaluma keessa taa'ee mana hidhaatti guuramuu irraatii akkaataa itti of baraaruu danda'u irratti kallattii keewwachuu danda'uudha qaba dargaggeessi keenya dargaggeettiin keenya illee jechuun barbaade. Mee asirratti gara yaada furmaata yookiin immoo maal gochuu qaba waan jedhu irratti gaaffii itti aanu keessatti qabadhee hin jira. Mee kanuma waliin osoo kana keessaan bahini amma egaa guyyaa kaleessaa maatii jaalmarroo
akka odeeffannoon achi keessaa bahee agarsiisutti konkolaataa 8 waraanni mootummaa Koloneel Abiy Ahmed mana isaanii deemanii maatii sana guutummaatti walitti qabanii erga to'ataniin booda qabeenya jiru wajjin mana jiraa walitti qabanii gubaniiru. Maatiin kun yookaan immoo jaalmarroon dhuunfaa isaatti maatii isaa sana qofa bilisoomsuuf yookiin immoo ergama maatii isaa qofa galmaan ga'uuf miti yookiin ergaa maatii isaanii osoo hin taane kaayyoo Oromoof dararaa Oromootu manaa baase isa kanarratti yaada biraa hin qabnu. Mee gochi isaan amma raawwatan kun gochi mootummaan kun mootummaan seeraan alaa mootummaa ofiin jedhu kun biyya sana keessatti raawwachaa jiru kaayyoo jarri qabatan yookiin immoo Oromoo callisiisu Oromoo ukkaamsuu ni danda'a waan jedhu irratti gochi isaan godhan kun dhiibbaa kamiin Oromoo irratti kallattii kamiin dhiibbaa qaba jettee yaadda waan jedhu irraati wanuma sila tuqxe irratti xiqqoosee uummataaf akka ifa ta'utti gochi isaan amma godhan kun yookiin qabsaa'ota bilisummaa Oromoo kana waan dhiibbaa uume booddeetti deebisu qaba waan jedhu irraa yookiin seenaadhuma waraana bilisummaa Oromootiif seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo quba qabda waan ta'eef kana si gaafadhe dhiibbaa uumu qaba. Galatoomi akka mootummaan yaadutti yookaanis immoo akka sirni bulchiinsa nafxanyaa ammaa yaadutti akkasidha. Qabsaa'ota kan akkaataa kanaan doorsisnee haamilee isaanii cabsinee lakki abbaan koo akkas dararamurra haati koo akkas dararamurra obbolaan koo akkasitti dararamurra qabeenyi isaanii akkasitti diigamurra gubachuurra ani maaliif qabsoo kana dhiisee hin taa'uu jechisiisuu dandeenya kan jedhurraa madda sagantaan suni. Haa ta'u garuu utuu haalli akkasii kuni Oromoo harka kennachiisatu ta'e qabsaa'ota Oromootu harka kennachiisatu ta'e rakkoon mana hidhaa keessatti miilli irraa cituu, harki irraa cituu, lubbuun achi keessatti ba'uu, rasaasaan mana hidhaa keessatti waadamu suni hundi Oromoo harka kennachiisa ture. Qabeenya irra bade boruun deebi'a. Sun rakkoo miti. Lubbuu kumaatamaan itti dhabeera Oromoon qabsoo kanatti. Har'a sirni amma jiru kuni akkaataa kanaatiin maatii qabsaa'otaa dararuutiin qabsoo kana duubatti deebisna yookaanis immoo qabsaa'ota finnee harka kennachiifnaa isa jedhuu fi jaalmarroon tokkoffaa maatii isaaf jedhee qabsoo keessa hin jiru. Dararamuun uummata Oromoo akka dararamuu maatii isaatti ilaala. Maatii isaa maatii Oromoo dararamaa turaniif dararamaa jiranitti adda baaseen ilaalu. Isaan kanan beekan. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo har'a maatiin isaanii akkasitti dararamaa jiranii Oromootu dararamaa jira jedhaniiti akka hojii yookaan immoo kaayyoo uummata Oromoof qabsaan sanatti qabsaa'u malee lakki maatiin keenya akkas dararamaa jiru waan ta'eef kallattii qabsoo keenya jijjiiruu qabna waan ta'eef jedhanii sagantaa addaatti baafatanii jiru. Maatii isaanii akkuma maatii Oromootti ilaalu. Kaleessa akkatti Oromoon dararamaa ture arganiiru. Argaas jiru. Wanti har'a ta'es immoo adda miti. Maatiin abbaa fedheeyyuu abbaan Oromoo tokko, haati Oromoo tokko, ilmi Oromoo tokko, intalli Oromoo tokko kan isheen dararamtu akkuma maatii isaaniitti, akkuma obbolaa isaaniitti, akka haadha isaaniitti, akka abbaa isaaniitti ilaalu malee addatti qabsoon isaan haadha isaanii yookaan abbaa isaaniif jedhanii ilaalcha isaanii tokko itti jijjiiran tokko illee jiru jechuudha. Otoo jijjiiratu ta'ee kaleessa Oromoon gaafa kumaatamaan gaafa iddoo tokkotti gaafa dhumu, dhibbootaan gaafa iddoo tokkotti mana hidhaa keessatti beelaan yommuu dhumu, guyyaa sana sababaa nuti as jirru waan ta'eef qabsoo kana keessaatii galuu qabnaa jedhanii keessaa galu ture. Inni kun inumaayyuu qabsoo kana jabeessaa deema. Haalli ittiin mootummaan kun tooftaa siyaasaa wallaaluu isaarraa kan ka'e wanti inni hojjetu hundi qabsoo Oromoo jabeessaadha dhufe. Qabsoo Oromoo finiinsaa dhufe. Qarreef qeerroon dammaqiinsuma addaayyuu argatanii qabsoo kanatti makamanii inni kaleessa qabsoo karaa nagaatti ture. Inni kaleessa daandiitti ba'ee hiriira nagaa ba'uutiin qabsoo gaggeessaa ture. Haala mootummaan kun itti deemurraa kan ka'e har'a hedduu isaa miseensa waraana bilisummaa Oromooti. Kana maaltu fide? Adeemsa mootummaan kun ittiin uummata Oromoo dararutu gara kanaatti qarreef qeerroo Oromoodhaa akka isaan qabsoo itti fufan isaan taasise jechuudha.
marroofaas haa ta'uu warra kaanillee gara qabsoo kanaatti kan seensise isuma kana kooziin kan biraan jiru. So kanaaf wanti isaan hojjetan kuni qabsoo Oromootti gaaza itti dabalani malee wanti isaan dhaamsaa deeman tokko illee hin jiru jechuudha. Marroof maatiin isaa har'a erga wal arganii waggaa 17 ol fixe. I think exactly waggaa 17 natti fakkaata amma. Erga inni maatii isaatii irraatii bahee jechuudha. Nama waggaa hamma kanaa maatii isaa bira hin turre ilma kee fidii jedhamee maatiin kan dararamu siyaasa akkamii akka ta'e iyyuu namaaf hin galu jechuudha. Hin galu. Jaalmarroon har'a maatii isaa caalaa naannoo keessatti qabsoo gochaa jiru sanadha maatii warra achi jiru uummata Oromoo achi jiru beeka malee bakka maatii isaa kana hin beeku dhaqees hin beeku achirras darbee hin beeku erga waggaa 17ti. Otoo achi ta'es mana maatii isaa hin dhaqallee hin bulallee otoo ta'e sababa kanaatiif wanti duubatti isa deebisu tokkollee akka hin jirre nafxanyaan hin beektu kana. So gara kanaattidha jiru wanti isaan gochaa jiran qabsoo Oromoo kana fuulduratti deemsisaa jira malee duubatti kan deemsisaa jiru hin jiru. Humna qabsoo Oromootti horaa jiru. Kana jechuun immoo uummanni Oromoo gaafa dararamu abdii qabsoo Oromoo fuulduratti deemuutii jechuu miti. Wanti isaan hojjetan garuu qabsoo Oromoo duubatti hin deebisuudha. Baay'ee galatoomii waan bal'aa kaastee anis yaadumaan na fuutee deemnaan inni si dhaggeeffachuu keessa ture. Egaa dhugaa dubbachuu fi waan jarri kun ta'an ni beekna waan ta'eef hojiin isaanii silumayyuu waan kanaa gadii miti kan irraa eegaa jiru uuma kana fakkaatu irraa eegaa turre warra kanarraa wama badii akka kanaa wama salphina Oromoo malee akka isaa hin hojjenne waan beeknuuf baay'ee Oromoo ajaa'ibuun qabu garuu Oromoon maal gochuu qaba akkuma ati jette tokkummaan isaa baay'ee murteessaadha. Isa kana dhimma tokkummaa irratti gara xumuraatti waan ani kaasuu qaba. Mee amma akka itti afaan yaadutti yookiin akka sadarkaa qabsoo bilisummaa Oromoo amma irra jiruu fi dammaqinsi Oromoo biyya keessaaf biyya alaa dammaqinsi kootiif kee jechuudha. Sadarkaa qabsoon Oromoo irra jiru sadarkaa diinni Oromoo cabsanii balleessuu fi qophii gurguddaa keessa jiru kanaa wajjin wal madaalaa waan jedhu irratti wanti kaafnee mari'annu ni jira. Kana duramee yeroo baay'ee tokkummaa jedhamee guutummaadhuma nama Oromoo ta'etti jecha afaanii isaatii ba'u gaafa dhaamsa dhaame Oromoodhaaf jettu tokkummaa Oromoo jabaachuu qabaa jedha. Akka loojikii jiruutti tokkummaan jalqaba tokkummaa qabaadhu namaan jettee kaateettu sana booda tarsiimoo tooftaa qabsoo diriirsita. Sadarkaan nuti irra jirru immoo sadarkaa sirba tokkummaa baafnee yerootti sirba tokkummaa baafnee kaanee piroosiijarii taanu. Fakkeenyaaf tokkummaa qabaadhu jettee kaate daandii qabsoo karaa kamiin akka qabsooftu diinneessaan dhufa miidhaa sirraa ga'ee lakkooftee ofii keetii immoo diina irratti injifannoo maaliin fudhatte jettee tartiiba kana hordoftee deemuu qabda ture. Garuu kan keenya diinni wanta nun godhin hin qabu. Amma yoo hubattee ta'e amma akkati quba qabdu akka Oromoon hundi quba qabutti guutummaa Oromiyaa keessatti Oromoon takka ani aga umurii koo har'aatti atis hubachuu dandeessa Oromoon haga bara kanaa salphatee xiqqeeffamee jibbamee tuffatamee arrabsamee hin beeku. Baratti sadarkaadhuma waliigalaatti Oromoof Oromiyaa balleessina jedhamee ifatti labsamee irratti hojjetamaa jiru keessa jirra. Garuu uummanni keenya dammaqinsi isaa ammallee rakkoo qaba. Garuu sirba tokkummaa sana irra deebinee sirbuuf yeroon keenya waan nuuf hayyamu hin fakkaatu. Sakanaan akkuma dhaamsaatti jedhee xumura irratti yaadatti nuu kennita. Mee sadarkaan Oromoo nama biyya keessaa biyya alaarra jiru keessumaa Oromoon diyaaspooraa biyya alaa kana jiruu fi Oromoon biyya keessa jiru nuti amma sagantaa keenya kana keessatti nama qeequuf miti kan deemaa jirru yookiin jaarmiyaa wayii instituushinii wayii qeequuf miti. Oromoodhaaf fala jennee waa yaanne irratti kaasuu fi kan hin gaaffii kana sii kaasu jechuudha. Qabsoon keenya qarqararra jira. Yeroo baay'ee bara baraan sa'aatii itti qabsoon kan keenya
maal akka barbaadu sa'aatii inni itti xumura gahe irratti xiqqoof dagachuudhaa fi waan keessa jiru dagachuun yeroo baay'ee deddeebiin mudateera. Ammas barri kun sanaa wajjin wal qixxeedha. Namni fagootti waa dhaggeeffataa jira. Garuu sadarkaa Oromoof Oromiyaan baduu irratti diinni hojjechaa jira waan ta'eef mee qabsoo dhumti Oromoon geggeessaa jiruuf sadarkaan qabsoo Oromoo ammarra gahee fi dammaqiinsa Oromoo biyya keessaa biyya alaa wal simaa waan jedhu irratti bal'isiiti yaada kan kennu kenni. Obboleessa kiyya mee. Tole gaariidha. Qabsoon Oromoo gaa akkuma nuyis alanneema qabsoo kana inuma argine qabsoon kun nu duras inuma ture. Yeroo baay'ee gaa waggoota hedduutu lakkaa'ama. Ani waggaa sanallee lakkaa'uu hin barbaadu. Haa ta'u garuu ammayyuu dammaqinsi sadarkaa qabsoon kun barbaadamu irra gaheera isa jedhuu fi gaheera jechuun xiqqoo nama rakkisa. Akkaataa itti diinni keenya Oromoof Oromiyaa irratti xiyyeeffatee deemaa jiru irratti yoo dammaqinsa keenya immoo ofitti deebinee gaafa of ilaallu waliin madaalu. Akkatti diinni itti nutti aggaamaa jiruuf akkatti nuti diina keenya immoo ofirraa ittisuudhaatiif qophii nuti qabnu suni waliin madaalu. Garuu gaafa himannu qabsoon kun erga eegalee waggaa amma kanaa waggaa amma sanaa jedhamee inni dubbatama. Hundi keenya bilisummaa barbaanna malee wareegama bilisummaan barbaadu sana baasuudhaatiif namni hundi qophii miti. Wareegama bilisummaan suni barbaadu baasuu jechuun namni hundumtinuu Oromoo kan ta'e hundi deemee aqee hidhatee loluu jechuu miti. Bakkuma jirtu teessee waan bilisummaadhaatiif barbaachisu qooda sirraa eegamu tokko bahu jechuudha. Sunu wareegama mataansaa. Namni deemee hidhatee loluun wareegamuun qofaatiin miti bilisummaan kan argamu. Warri sanatti murteeffatanii mooraa sanatti dhiyoo kan jiru hundi waan isarraa eegamu dhaqee hidhatee lolaatti jira. Inni kaan inni itti dhiyoo jirus inni akka keenya fagoo irraa jirus bilisummaa kanaatiif waan barbaachisu qooda koo maalan baheeraa kan jedhu sana hundi of gaafateedhaa deebii sana kan deebise miti. Akkuma argaa jirrutti jechuudha. So amma diinni keenya akkamitti Oromiyaa kana Oromoo kana akkamitti ilaalaa ture kaleessa. Waggaa 150 gabroomnee sirna Minilik sirna nafxanyaatiin isa jedhu sana fudhanneerra. Nu egaa bara sanatti hin turre. Asuma erguma asiiqnees immoo bara Dargii isaa ilaallu, bara Haayile Sillaasee kanas haa ilaallu, amma isa bara Wayyaanee kana wagguma 27 darbe kanas haa ilaallu, amma immoo sirni Minilik marsaa lammaffaa deebi'ee waggaa 2 darbe kanas haa ilaallu. Kana hunda teenyeedhuma abaluun nu gabroomsee, abaluun akkas nu godhee, abaluun akkas nu godhee jennee himachuurra darbinee nuti yoom kana of asneeti wareegama barbaadamu tokko baafnee dinagdeetiin isaa ta'u, humnaan isaa ta'u, beekumsaan isaa ta'u, gama barbaachisu hundaatiin uummanni sabni hammas ga'u kuni wareegama barbaachisaa baroota hamma kanaa gabrummaa himachuu keessaa akkamittiin ba'uudhaa dandeenya? Fallisaa maalii isa jedhuu fi karaa tokko irra hin jiru, peejii tokko irra hin jiru ammayyuu. Waan dhoksaa miti kun. Yeroo uummanni akkasittiin dhumaa jiru, fakkeenyaaf fudhannoo hin gadda Matakkalitti waan ta'e. Uummanni meeqa haga dhume. Naannoo sana irratti haga ammaatti yoo xiqqaate nama hedduutu dhumeeti jira. Oromoo qofaan jechuudha. Kan uummata Gumuz utuu hin dabalatiin. Uummata Agawoo hamma tokko warra achi jiran utuu hin dabalatiin. Isa kana amma warri Amaaraa fuudhaniiti uummata keenyatu dhumee jedhaniiti miidiyaa irratti siyaasa hojjetatan. Argite kan dhumu kan keenya siyaasa addunyaa irratti kan ittiin hojjetatu garuu warruma si ajjeese. Kun immoo kan eengadda kan Matakkal qofaa miti.
Waggootan meeqan darban akkasittiin Wallagga keessatti uummanni gaafa dhumu kan ittiin siyaasa hojjetatu warra nafxanyaa. Kaaba shawaa keessatti gaafa uummanni Oromoo gaafa ajjeefamu kan ittiin siyaasa hojjetatu warra nafxanyaa. Akkasuma godinaalee Oromiyaa keessa iddoo garaagaraatti gaafa uummanni ajjeefamu kan ittiin as ba'ee miidiyaa irratti siyaasa kan hojjetatu warruma nafxanyaa. Kuni hanqinni keenya maali? Isaan uummata isaanii waan lamaatiin jabeessanii qabatataniiru warri nafxanyaa. Tokko dinagdeetiin, lammaffaan miidiyaatiin. Jabina isa karaa kanaa qabu jechuudha. Uummata isaanii isa biyya keessaa ala kanatti dinagdee walitti guuraniiti akkaataatti uummanni isaanii isa kanarratti gurmaa'ee sagalee tokkootiin akka isaan socho'an taasifataniiti jiru. Godina Oromiyaalee hundaa keessatti akka uummanni isaanii qotee bulaan isaaniillee meeshaa hidhate Oromoo bakka argetti akka inni ajjeesuudhaatiif siyaasa isaanii akkaataa kanaatiin barsiifatanii jiru. Amantaan isaaniillee isa kana barsiisa. Manni amantaa isaaniillee meeshaa kuusaa meeshaa isaaniiti Oromiyaa keessatti iddoo hedduutti. Isa kana gaa duubaatiin immoo humni isaan qaban maali? Miidiyaa isaaniiti, aktiivistoota isaaniiti, beektota isaaniiti. Akkaataa kanaan ajjechaan Oromoo isaaniif keezii ittiin sababa ittiin maallaqa biyya alaa kanaa ittiin guurratan. Sababa ittiin miidiyaan isaanii yeroo hundumaa hojii malee bifa kanaan akkaataa inni itti wal hojjetu gamaa gamanaa wal dhagahaniiti wal wajjin hojjetu. Sagalee addaa hin dhageessu miidiyaa isaanii keessaati. So kana keessatti nuyi teenyeedha gaafa of ilaallu. Nuti sadarkaan qabsoon amma itti jirtu kanarratti gama miidiyaa keenyaatiinis haa ta'u, gama hayyoota keenyaatiinis haa ta'u, gama aktiivistootaatiinis haa ta'u, akka uummataatti akkuma sabaattiyyuu sadarkaa qabsoon kuni har'a irra jiru sanarra geenyerraa yoo jenne hin geenye jechuudha. Maaliif? Waanuma taanillee himachuu hin dandeenye nuti har'a. Isuma ajjeefamaa jirru kanallee himachuu hin dandeenye nuti har'a. Uummatuma keenya dhumaa jiru kanallee akka ta'utti miidiyaa irratti dhiyaachuu hin dandeenye. Uummata keenya buqqaa jiru kanallee akka ta'utti miidiyaa irratti hin dhiyaanne. Maatii qabsaa'ota akkasitti dararamaa jiran kanallee akka ta'utti miidiyaa irratti hin dhiyaanne. Warri dhimmi kun isaan ilaallaturree miidiyaa irratti as ba'anii rakkoon Oromoo kana jedhanii kallattiitiin irraatii hin haasa'an. Suni maal agarsiisa? Guddinni nuti qabsoo kana wajjin deemaa jirru bakka barbaachisu sanarra hin geenye jechuudha. Yookaan hin geenye, yookaan immoo qabsoo sanatti hin amanne, yookaan mootummaa isa amma jiru kana fudhanneerraa jechuudha. Irraa dubbachuun hin barbaachisu, gabaasuun hin barbaachisu, lakkii dogoggora warra dhumeetii, dogoggora warra buqqa'eetii, dogoggora warra ajjeefameetii akkuma mootummaan jedhu sana olaantummaa seeraatu kabachiifamaa jira jennee gabbaaneedha hin dubbanne malee sanarra jiraachuudha. Amma bakkoota adda addaatu jira Oromiyaa keessa. Bifuma amma Matakkalitti raawwatame kana Oromiyaa keessa bakkoota muraasa bakki nafxanyaan irratti xiyyeeffatteettu ni jira Oromiyaa keessa. Isaan kana keessaatii warra akka naannoo Salaaleefaa, Fiichee, Wallagga keessa naannoo Horroo Guduruu warra kana inni kuni ristii keenyaa jedhu warri nafxanyaa. Lafa keenyaa nutu bu'uuressee Oromoon dhufeeti irra qubate malee lafti kuni kan keenyaa jedhu. So kanaafuu maal ta'uu qaba Oromoon achirra jiru? Akkuma ajjeechaan Matakkalitti raawwatame bakkoota kanattis raawwachuudhaatiif haal dureewwan isaan hojjechaa jiran ni jiraachuudha. Kanarra darbanii bakki isaan kan keenya jedhanii himatan hedduudha. Warra amma kunoo akka Raayyaan kan keenya jedhu, Matakkal kan keenya jedhu, Walloon kan keenya jedhu iddoo hedduudha kan isaanii lafa keenyadha, biyya keenyadha jedhanii kan himatan. Bakka deeman hundumatti isaan lafuma isaanii himatu. Lafti kun kan keenya, daangaan kun kan keenya. Inuma himatu jechuudha. Naannoo sanarratti kan isaanii taasifachuudhaaf immoo afaan duwwaatiin miti kan isaan deemaa jiran. Dubbatanii qofaa calluma jechaan jiran. Oromoo naannoo sanarra jiru buqqisuutiin, ajjeesuutiin
irratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiru jechuudha. Isa kanaaf uummanni keenya hagam dammaqinsa argateera. Hagam quba qabaa rakkoon kun akka Oromoo irratti deemaa jiru. Amma calluma jennee waa'ee Matakkal haasofna. Achi duwwaa irratti dhimma dhaabbachuudhaatiif eegale miti sagantaan sun. Oromoon kan inni beekuudhaa qabu. Matakkal qofaa irratti dhaabbatu miti. Bakkootan amma maqaa waame kana. Achi irrattis waan kana dabalata iddoo garaagaraa irratti hojjechuudhaatiif liyyuu haayiliin warra Amaaraa Oromiyaa keessa iddoo garaagaraa amma dhufanii haga Finfinnee illee dabalatee buufataniiti jiru. Uummanni isaanii, daldaltoonni isaanii, shufeeronni isaanii kuni hundi kan isaan irratti xiyyeeffatanii hojjetan akkaataatti Oromoon bakka jirutti ajjeefamee irratti buqqa'uuf meeshaan konkolaataa isaaniitiin iddoo tokkooti bakka tokkotti akka ajaa'ibatti Oromiyaa keessa olii gadi deddeebifamee hiramaatti jira. Uummanni keenya isa kana ofirraatii ittisuudhaatiif hagam qophiidha har'a. Meeshaa qabaachuu miti har'a Oromoon mana isaa keessaatii ulee gaashaa tokko hin qabu, gajamoo hin qabu, meencaallee hin qabu har'a Oromoon mana isaa keessa. Abbumti fee inni kunnoo Matakkalitti har'a ta'e bakkoota kaanittis akka hin taaneedhaatii fi wabii wanti nuu ta'u tokkollee hin jiru. Isaan mootummaatiin sagantaan baafameetti deemaa jiru. Mootummaan kan isaaniiti. Isa akka hattoonni ilma abbaa gadaatu masaraa mootummaa jira jettee haasoftu sanaa miti. Inumaayyuu amma barreeffama garaagaraa akka isaan barreessanii maxxansaa jiranitti Abiyyi aangoo gadhiisuu qaba. Itti aanaa isaatu aangoo qabachuu bakka bu'uu qaba. Yeroodhaatiif kan jedhu gaaffii kaasaniiru. Abiyyiin gadhiisaa itti aanaansaa bakka bu'eeti Dammaqa Mokonnin. Inni bakka bu'ee yeroodhaatiif biyyittii sana akka tasgabbeessuuf isa wayyaa jedhanitti yaada kennachaa jiru. Kuni ta'uu hin danda'u jechuu hin dandeenye. Ta'uu ni danda'a. Maaliif? Isaantu murteessaa, isaantu akka barbaade gochuu danda'a. So uummanni keenya isa kanaatiif har'a of qopheessuun kallattii hedduutiin isa barbaachisaa jechuudha. Inni dura rakkooleen amma kallattii garaagaraatiin Oromiyaa keessatti deeman kuni waan akka durii Oromoo buqqisuu, Oromoo qabeenya isaa saamuu qofaa miti. Oromoon ajjeefamuu qabaa isa jedhutti isaan murteeffatanii itti seenaniiru. Kana ofirraatii ittisuudhaatiif Oromoon qotee bulaan keenyas inni magaala keessa jirus isa kanaatiif waan barbaachisaa ta'eetiin of qopheessuun isa barbaachisaa jechuudha. At least yoo xiqqaate of baraaruudhaatiif, of baraaruuf, maatii isaa baraaruuf, miidiyaa irratti engaddamman naannoo Matakkaliitii gaafa miidiyaa irratti namichi tokko gaafa dubbatu, I think maatii isaa keessaatii nama 9tu ajjeefame. Nama 9. Inniyyuu madaa'eeti hospitaala jiraachuudha. Maatiin ammas ga'u kun meeshaa tokko hin qabu. Oromoon akkasitti mana tokko keessatti namni 9 namni 12 dhumaa jechuudha. Erga akkasitti dhumuunsaa hin oolle Oromoon ajjeesee maan du'u ofirraati. Ajjeesee maaf hin du'u? Nafxanyaan ikkoo har'a bari yoo birrii 1,000 yoo argatte rasaasni eessaa gurguramaa jetteeti magaala keessa deemtee kallattii garaagaraatiin barbaaddee rasaasa bitatti malee waan biraan barbaaddu. Inni horii gaashaa argate immoo qawween eessaa gurguramaa jedheetiin iddoo garaagaraa barbaadeeti qawwee bitata. Oromoonis akkasii keessa hin jiru. Maaltu akka nutti deemaa jiru argaa hin jirru jechuudha. Akkasumatti manuma teenyee maatii keenya 10-12 ajjeesneeti as baanee himachuu qofaatiin bilisummaan hin dhufu. Duun ergan oolle attis murteeffatteeti erga waa haala akkasiitiin kan sitti deemu diina akkasitti sitti deemu erga beekte diina akkasitti maatii kee ilmaan kee haadha manaa kee si jalatti akkasitti ajjeesu erga beekte mootummaa akkasitti diina sirratti bobbeessee si ajjeesisu maatii kee si diigsisu erga beekte murtee akkamii fudhachuu qaba Oromoon? Galatoomi ittafa afaanitti si qabe maalii fi gaaffii keenya xumuraa wajjiniin waan jalaa
fakkaate baay'eedhuma gaarii ta'e osoo sin gaafatin deebiitti naa seente baay'ee galatoomii. Maal seete dubbiin keenya miira keessa nama galcha waan dhumu miti dubbattee illee biraan deebitu yeroodhuma qabdu irratti gabaabsite yoo biraa deebite malee egaan daawwattoota walabummaa niwus niitoorkii haga yoonaatti wantoota babal'aa kaafnee waliin mari'anneerra baay'achuun hiikan qabu addunyaa keessatti mariin daqiiqaa 10 caalletu bu'aa buusa. Kanaaf nuti sagantaa keenya gabaabsuuf ni dirqamna irra deddeebinee ni mari'anna ni yaadachiifna ni dammaqsina hawaasa keenya waan ta'eef egaan mee sagantaa kiyya kana gara xumuraattan fida. Maaliif ajandaa jalqaba qabanne keessaa yoo baane as nu bulcha. Daqiiqaa 30-40 mitiiti sa'aatiin 2 nu ga'u bal'isnee irratti mari'achuu dandeenya waa'een Oromoo bal'aa waan ta'eef. Maaliif gochi madaan hawaasni kun nu madeessaa jiru baay'ee ulfaataadha. Hawaasni sirna minilik yookiin sirna nafxanyaa leellisu kun jechaadha. Gara xumuraatti yaada waliigalaattan si fida. Akkuma amma kaaste Oromoodhaaf waan gurguddaa dhaamteetta. Furmaata guddaan wanti qabatee nafxanyaan ittiin uummata keenya dararuuf uummata keenya balleessuuf irratti xiyyeeffataa jiru wanni guddaan miidiyaa fi dinagdee akka ta'e bal'inaan irra deddeebitee nuu kaasteetta. Kun waan baay'ee ajaa'ibadha. Maaliif waan uummanni keenya illee beekuu qabudha. Maalidha? Uummanni kun dinagdee isaa humna dinagdee qabu, humna barnoota qabu, qabeenya qabu, miidiyaa qabu hunda Oromoo irratti bobbaasee akka inni dhiibbaa adda addaa geessisuuf adeemaa jiru yookiin geessisaallee jiru Oromoo sadarkaa balleessuutti adeemaa jiru irra deddeebitee nuu kaasteetta. Kanaaf galatoomi. Kanaaf Oromoon maal gochuu qabaa? Dinagdeedhaan waraana isaa waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatee humna yookiin immoo of ittisuudhumaaf akkumati jette ofuma nageenya ofii of ittisuudhaaf lubbuu ofii hambisuudhaaf dinagdeedhaan of ijaaree waraana kana bira dhaabbachuu qaba. Ofii isaatis hidhannoo gahaa qabaachuu qaba. Haga humna isaa waan jedhuudhaaf nuu dhaamte. Inni lammaffaan dhimma miidiyaatiin wal qabdee waan baay'ee kaaste. Oromoon kan burjaajesse haga irraatti kan burjaajesse Oromoo wal wallaalchisaa jiru afaan adda addaa dubbachiisaa jiru miidiyaa akka ta'e bal'inaan ni beekama. Kanaaf atis Oromoonis miidiyaa isaa bal'isee miidiyaa isaa yaada tokkichaan ilaalcha tokkichaan dhimma dararaa uummata kanarra gahu qofa irratti xiyyeeffatee gara fuulduraatti akka tarkaanfachiisu ergaa waliigalaa dhaamteetta. Xumura irratti daqiiqaa 3 sii kenna waliigalatti wanta hin hafe jettee yaaddu dhimma haala yeroo Oromoof Oromiyaan keessa jiru dhaamsa uummanni keenya maal godhuu qaba waan jedhuudhaafi daqiiqaa 3 waan hin caalle keessatti cuunfitee yaada kee nu kennitee sagantaa keenya goolabna itti galatoomi. Tole. Isa dura Oromoon yeroo isa kam caalaa yeroo inni itti of qopheessuu qabu amma. Kana dura waa hedduu argineerraa waa hedduu taaneerraa isa jennu caalaa kan sichiitu caaluuf deema waan ta'eef. Isa kana achi fageessine ilaaluu danda'uu qabna jechuudha. Uummata keenya gara isa kanaatti guddisuu danda'uu qabna. Dammaqsuu danda'uu qabna. Gara laafina isa jedhamu Oromoon dhiisuu danda'uudha qaba isa jalqabaa. Oromoon gara jabeessa ta'uu danda'uudha qaba. Gara laafettiin obboleessaaf ulfoofti moo maa jedhan? Baroonni nuti keessa darbine isa akkasiiti. Diina keenya adda baasnee wallaaluu, fira keenya adda baasnee wallaaluu. Amma diinni keenya eenyuu, firri keenya eenyuu Oromoon isa argu isa dhaga'u miti. Innumti jaamaa duudaanuu adda baasiti beeka har'a. Erga kana beeknee gara laafina tokko malee Oromoon waan barbaadu argachuudhaatiif lafa barbaade ga'uudhaatiif waan ittiin lafa barbaade ati karaa fagoo deemta yoo ta'e waan miillaan hin deemtu qabdaa, waan fardaan deemtu qabdaa, waan fardaan hin deemne konkolaataatiin deemta, waan konkolaataan hin deemne immoo xiyyaaraan deemta. Nuti isa xiyyaaraan deemamus miillaan deemuu barbaanna. Isa konkolaataatiin deemamus miillaan deemuu barbaanna. Isa fardaan deemamus gaangeetiin isa deemamus miillaan deemuu barbaanna. Amma barri miillaan deeman suni darbeeti jira Oromoo keessatti. Sana qabsoo miillaan deemuu sana bira darbuu danda'u qabna jechuudha. Gara laafina keenyaaf jenneet isa miillaan isa xiyyaaraan deemamu miillaan deemna. Gara laafina keenyaaf jennee isa fardaan deemamu miillaan deemna.
Isa konkolaataatiin deemamu gara laafina keenyaaf jennee miillaan deemna. Inni kun dhaabbachuu danda'u qabaachuudha. Isaanuu garaa nuu hin laafne, diinni keenya garaa nuu hin laafne, mootummaan garaa nuu hin laafne. Erga kana ta'e nuti kan nu baasu qabsoo kana galmaan gahuudhaatiif inni jalqaba Oromoon diina isaa adda baasee beekee gara laafina tokko malee qabsoo isaa itti fufuu danda'uudha qabaachuudha. Amantiin nama daangessu hin jiru kana keessa. Sirni nama daangessu hin jiru kana keessa. Wanti ittiin Oromoon burjaaja'uu danda'u qabu hin jiru. Waan kana lamaan jabeeffatee diina isaa adda baasee beekee akkasitti isa dhumaa jiru kana beekee waan kana galmaan gahachuuf immoo lakkii wajjinan guddadhe, wajjin kana qabaachaa turre, wajjin kana gochaa turre. Warri Oromoo fixaa jiru warruma Oromoo wajjin guddate Oromiyaa keessatti warra qabeenya hore. Isuma inni itti qacarame hojjetuufitu inni kun Oromoodha jedhee isa ajjeesaa jira. Kanaafi kanarratti xiyyeeffatee Oromoon amma tokkummaas jedhu sila kaastee ture. Oromoo keessatti kan akka sirba tokkummaa jedhu kan abuse ta'e hin jiru. Qabsoo kana galmaan gahuuf Oromoon diina isaa ofirraa deebisuuf garaa jabaachuuf diina isaa adda baafachuuf Oromoon hundi tokko ta'uu qabu. Haga tokkummaan sun mirkanaa'u sana waa'ee tokkummaa sana namni mirkaneessuu danda'u hin jiru. Innumti qabsoo kanatti amane qabsoo kanatti jabaatee fuulduratti deemu. Kuni diina Oromooti jedhee kan adda baafate yoo qabaate diina sana irratti xiyyeeffate hojjechuu. Qabeenya Oromoo tiksuu. Qabeenyi diinaa silaafuu qabeenya diinaati sana dhimma isaa miti. So bifa kanaatiin fuulduratti deemuutu nu barbaachisa. Abbaa biyyaa ta'uun gara laafummaatiin otoo hin taane abbaan biyyaa abbaa qawweeti. Kana beekuun barbaachisaadha jechuudha. Isa qawwee qabutu biyya qaba. Isa qawwee qabutu qabeenya qaba. Isa qawwee qabutu nageenya qaba. Warri qawwee hin qabne akkamitti akka dhumaa jiru argaatti jirra. So kanaafi isa kana adda baafannee yeroon akka duriitti isa waggaa tokko waggaa lama ta'anii mari'atan miti. Wanti har'atee borummoo waan biraatti ta'a waan ta'eef murtoo yeroo gabaabaa waan boru ta'uu hin beeku Oromoon. Waan bor qeesaatti ta'u, waan bor maatii isaa keessatti ta'u, waan boru waldaa isaa keessatti ta'u hin beeku waan ta'eef boru maalan ta'aa isa jedhu irra dhaabbatee waan har'a ta'aa jiru ilaalee boru nageenya isaa tikfachuuf waan ittiin nageenya isaa tikfachuu danda'u irratti xiyyeeffate hojjetachuun dirqama isaati. Lakki dirqama kana hin ba'uu yoo jedhe waanuma har'a uummanni ta'aa jiru sana ta'uurraa wanti isa daangessu tokko illee hin jiru jechuun barbaade galatoom. Baay'ee galatoomii. Egaan daawwattoota walabummaa News Network sagantaan keenya marii guyyaa irraa ittafaa Oromoo waliin goone kana fakkaata. Egaan gara fuulduraattis sagantaa biraatiin walitti deebinee marii bal'aa dhimmoota adda addaa kaafnee waan uummata keenyaaf furmaata jennu waan gabaabaa daqiiqaa dheeraan fudhanne wal biraan ni geenya. Egaan haga yeroo biraa sagantaa biraa walitti deebinutti ittafaatis baay'ee yeroo kan qeeqaalii aarsaa gootee sagantaa waamichaan si dhiyeesse dhuftee waan sitti fakkaate waan Oromoo furmaata jettu kaa'uu keetiif baay'ee galatoomi siin jedhaa. Haga sagantaa biraatiin walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadhaa nagaatti. Finfinnee News Network. Finfinnee News Network. Finfinnee News Networkiin aadaa, afaan, aartii fi seenaa Oromoo dagaagsa. sagalee uummataa ta'uun Qabsoo Oromoo daran finiinsuuf miidiyaalee Oromoo karaa adda addaan qabsoo sabichaa utubaa jiran kanneen akka sagalee bilisummaa Oromoo, Gadaa Miidiyaa Neetwoork, Kaayyoo Maltiimiidiyaa, Se'ifannaa Belbaal, Egeree News Network, Oromiyaa News Network, Voice of Independent Oromiyaa, Walabummaa News Networkii fi Miidiyaa Dhaddacha Oromoo, gaaddisa tokko jalatti gurmeessuun hojii eegaluufi Finfinneen handhuura Oromiyaati. Finfinnee News Networkiin argaa fi dhageettii uummataa ta'uun Bilisummaa fi walabummaa Oromoof Oromiyaaf hojjeta. miidiyaa uummataa Finfinnee News Network deeggaruun sagalee uummataa ta'uun dirqama seenaa habaanu Finfinnee News Network.